Suluma zali bari patti kula chundun desan. Maali bidu kalau Mesmo jalle tu mai fadu sudurte. Ani mod isme ilmal makra tadi sini tunite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya arraga miiciyyoota nama deebisuudhaaf manguddoo yaammannee itti bilbilannee akkanneeti jirra. Manguddichi kiyya kanin ilaalanii fi tures isa kanaan dhufee jira, arkannee jirra. Amma waan takka takka wal gaafannee miiciyyoota mana deebisuudhaaf qophiirra jirra. Mee asumaanuu noordofaa isinin jenna. Mee manguddicha kiyya. Assalamualaikum. Akka mana qabdanii hordoftoota keenya qabdanii fayyaa laakkiftanii. Alhamdulillah. Egaa waan asitti argamuu fi gartee namni tokko ilmi namaa tokko gartee yaadni namaa kunii akkuma biftee yaadni namaa addaa tokko gurraacha tokko adiidha tokko diimaa akkasuma kalarri isaas deebii akkasumatti yaadni akkasumatti seeppii isaa addaa dhugaadha maaliif isa kananiin gartee hojjeta kan gartee si galatoonfadha gartee hojjettoota keenya namni gartee manamaatii ni balleessaa hin balleessu namni addunyaa jiru hin balleessu jedhama garuu badii walii lama namni tokko mana dhufee aboo akkami nagareettee gaafattee gartee eenyu siin jaannettee gaafachuu waan barbaachisaadha. Oduu gartee nagaa fi fayyaa waliin gaafatiin gartee namni kun jaartii teetii fi namni sun waan heeruu danda'a. Jaartii yaa gartee nama sanii kaasuu. Fira jira naannoo kana amma namni jiraata nama qaba. Tubbiin maaliif namni kun ilmi namaa kun nama namni qaban kamiin gama haadhaatii fi gama abbaatii fi gama haahoo gama haahoo gama abbaatii qabaachuu. Kun ammoo maaliif hedduu tokko jirtee obboleessi keenya waan nama ajaa'ibisu barbaadu hedduu hojjetu. Ajaa'iballa ajaa'ibsaadhaan. Ammatu gungura gartuu hojjetu kana gammachiisa gammachiisa akka isarraa gammadee keessaa maal jettanii mana gaafatee hojjetu gammadee maaliif namni tokko eeguu namni wal dhabee an maaluma irratti dhaamu hin deemne jee ilmi namaa tokko gartee waan akka balleessuu danda'a. Dhuguma isaan biroo waan akka hin balleessine jee firallee yoo ta'e abu firummaa sun waa baddu jira namaa yoo ta'e deemee akka waan akka sibiilaa fitee waa balleessuu danda'a. Akkasumatti inni kun leenca keenya kun haammitu qabee isaan kana gartee asiin lachuutu eeguu isaatiif hojjetu nama nagaa dadaatii jeetii gartee nama dada hojjetu kanamaaf nama bal'isee yaadu jeetiin qabadha akkasittiin qabadha warra gartee haa ta'u anis gaa akkasumatti gartee walumaan an kan namni dhufee yaatti kan jiran jeetiin dhufee dubbiin akka jiraatii jechuudha. Kanaafuu hanga xumura keenyatti meen waliin turaadhaati hedduu akka waa hedduu asirraa namni ilmi nama taanee uumne waan ta'eef haalaan ati mee maaltu dhagaa'amni qaamarraa bikkanii hin qabda kasi haa hamsu An bakka miidhama bakka hedduu hin qaba wayii naaf malee si keessa jee yoo sitti anaaf isallee ilaale inni si ka'ee kutaanis isa booda guyyaa lama akkanaan ta'eetiin hin ka'ee mana namaa dhaqee guun xiqqoo shababbuluu bas tilifoonni keessa cufaa ture sababa inni tufadhee sababa isaatiin cufadhee amma osoo bilbila kee banaa taate bakka jirutti dhufee nandi sujeetiin hin bilbila kee cufadhee guyyaa tokko akkuma nasiibaa baniitiin hin tilifoona hiyya. Mijaan immoo eessuma hiyyaa hunna bilbilee eessa jirtaa mana hiyya hojii akkasitti ka'ee mana isaa dhufee amma kun waayilaa ammaa mana isaatiin jira. Hedduu takka na dhukkuba yeroo sanatti kaa'ee anis miidhameetiin hin jira innillee miidhameetiin hin jira. Miidhaa isaa kiyya tura kan isaa kana laala. Isaan qofaa miti beekadhaan yeroo sanitti hedduu naari. Dhaqee akkaan hospitaala laalee fi innatti himne yeroo sanitti deebi'eeti eegaa wal'aanamee hospitaala irraa ba'ee booda barani dhukkuba biraatiin miti namaan na tumee jedhe. Aboo akkamiin nutti himoo duuba. Amma ga'anii duruu wanni biraan dhagaamtee gurbaa kanaan amma akka saahibaatti ilaala akka obboleessa wajjin dhalanneetti kan ilaala. Achirraa fuudhee gurbuma sanuu bilbila isaa barbaanneeti magaalaa sana keessa bakki inni jiraatus samii gubbaa ba'ee samii gubbaan jiraatu magaalaa sana keessa waliin jiraanna barbaannee qabnee bakka inni galutti fedhu bakka biraatti
gurbaa san bilbila yaammannee bakka biraatti yaammannee fi waan feene irratti hojjenne jee anillee lole gurbaa sana nagaratti. Eegaan lolee biraa deemee booda na keessa gayyaate dubbiin. Idaan dubbiin tun mucayyoo tanaafis abbaa manaati. Abbaa ilmaan isiiti. Isaafis immoo soddaadha. Gurbaan kun dogoggoree wallaalaan tumee nutis akkamittiin anis hanguma kana wajjin taluu dhabee wallaalaa wajjin wallaalatti seena jeetiin isaan amma aaraan waan hin taanetti seenaniimi ani qabbaneessuun qaba jarma kanaa jeetiin bulee itti deebi'ee jechuudha. Dubbiin akkasii miti mee dhaabbadhaa jeetiin isaanumaa huu qabee aarii qabbaneessee isinit dawwaluu tahee jechuudha. Nasabummaan dhageessanii nasabummaan horiifuu waan godhe nasaba taatee dubbii namni ishee fudhattee haaya jechuun gowwaasi godha. Akkamitti? Akkanatti. Maaliif anis dhiira yeroo sanii malli narrattee malee lola biraan waan qabu. Gaafachuu dadhabeetiin. Lola biraan quba. Lolli kun beekadhu kan nama aarsuu. Laa. Haga ammatti dhiibaa fi lolli kun kan nama aarsuu fi anammoo wanni aboo gurbaa dhufee maguddichi baantus. Dhufee Lolli kurtee takkaan irraa bane. Amma gurbaan sana amma wallaalaan akkasitu. Inni dogoggoreessitume Duraan bakkaan itti barbaadatu nuti isaa wajjin dogoggora seenuu qabu aarii tana qabbaneessinee baay'inaafi duudhaaf galatu. Laa mirga qabdu isiitu noo. Mirga qabdu. Mirga qabdi isiis barni deebifna manatti. Amma wanni nuti yaaduu qabnu gurbaan sun wallaalaan isin tume dhiira fidatte jeedii barni fira ta'uu keessan isin hin beeku osoo isin beekee isin tume arra silaa waan soddaatumteef jenneeti dubbii biraa ammallee waan soddaatumteef sunoo dhufuu baatte ammana heetti hin deebi'u ashatu billaatti achumattuu hin deebi'u isin hin akka akkas hin jenne gurbaan kun gurbaa kana hin beeku atummaan wal hin barsiifne osoo wal barsiiftee jiraatte dhugaadha arra ni jennaan. Ni jennaa dhiisne. Akkamis soddaatumte jennaan afaan kamiin jennaan. Karaa seegan jennaan gartuu dubbata lafa irratti lafa gurbaan kun eegaa waliin dhaggeeffadhu haaluma jirjiraa naaf gurbaa kana irra darbabe amma jirjiraanis keenya haala jirjiraadhaan laaluu qabnuun laalla malee akkamitti gaafannaa gurbaa soddaatumte haaluma jirjiraadhaan laaluu qabnuun laalla malee har'a haala soddaatiin hin laalluun jeen soddummaa kee hin beeku namni dhugaadhaa yeroo jaartii namni kun tokko miti. Soddummaa kee osoo si beekee akkasii nama aarsiti dubbiin tun. Soddummaa keetiis hin beeku. Aamee ati murtee fudhachuun dura murtee kamiin dura dhagee gurbaan kun dhufeemi akka jaarsi nama gaafatutti akka manguddoo lamaa wal gaafatutti waa gaafadhu malee. Arrallee anu dura teessee anu maamurmi. Haa isumatti hin dhiibiniiti. Adduma baasuudhaaf bar. Adda baasinii fi dhiisuu yeroo hundaa akka manguddootitti wal gaafadhaa. Halliin akkama kan namni inni kun asirra jiraan jira akkama taa'ee akkamitti leeda. Namni tokkummaatu gartee namni Oromoo kun tokko jiraadhaa tokko gartee kan namni keenya ni beekta keessaa foddattii irra ilaalu mas. Nama durummaara turte kanaafuu haalli keenya haala xiqqaan jechuuf argamatti akka tokko walitti waan kana beek yaatayatitu gartee walolun kijibii walii araarsi jiraadha. Gartee shari'aa keessaa. Aboo masuulummaa fudhachuu dandeessa. Amma afaaniin hojiin baran. Dhageessa isin qabuun san sirrumaa wama sirrii dalaguu jira. Ilmi namaa beeki arra balleessee jira. Kan hin balleessin jiru akkas jechaan jiru balleessi jira badiin turuu lama taatee jirti akka jaartii waan faayidaan qabne irratti gartee firasii jedhu nama ishee naqate jedhanii amma deebii atummaan hurreeyimatti gartee balleessi suma kanaan wal barsiisuun gartee qamataa isa kanamee. Duuban inni kun sa'ii fi duratti ifiifta biraa wanta godhatu jira manatti fidatu jira. Mojana jira. Laa inni wanta biraa qabaate malee namoota ofitti biraa qabuutu anaan akkas jedhama jedhanii kan biraa ofii hin qabne nama anaa wajji qofa yoo deemu jiraate jecha kana hundan jiru inni kan biraati hojii deemu jiru tasanii dhugaa.
bakka waraqaan Gara geessu. kee duraan dhaabbatu sun Jaartiin kenna gisee ulaan baate Laa boodaan wanni beekte. dhaabba wanni dhaabba yaadni isaa akkamii? Jaartiin gisee Yaadni ulaan isaa baate. uffatu irraa qaba moo ammas hin darbee miti? Ati dura waraqaa jirta malee. Ayyaa jaartiin gisee ulaan baate boodaan beekte ni jirtu ma jirtu. Ni jirti akkammoo Tuba ilaa arraa namni harka mana keeyyatti tilaadha sun eenyu ukkate jala deemee odoo hin barin. Isuma harka tilaadha sun jala deemee odoo haakaman geessu. Mana intu sakkisa irraayin kun odeemee mana isuma Akkam harkaa jiru. Waatu hafee bakka sanatti. Hojii jireenyi ni hafte. Yaaboo masirriiti. ammoo gajarri kun Laala godheetumee amma dheetaa. meena irraatti dabdate amma. Yoo gartee akka kana yaaddanii akka kun akka miti kan jedhu. Maaliif? Yoo inni san Kun waan balleessee garanuu. ati arrani beektaa silaa manguddoo fudhatteeti dhageessa yaadni silaatti irra wali manguddoo fudhatteeti arra aniin kun gaara hima jedheetiin mana isaa dhaqee mana isatti nammaase oduu namni biraan ta'in innummaa na tume waamee kana balleessee naalala ittee silaa gartee qabachuu qabu garuu leenci dhiirtii ammee tumiin kun gartee hedduu tokko gartee isin makaanaa qabee isiniin taa'ee isheenis irraa gartee reema maaliif dhahaa gartee kanaatu gartee siyaasaa jira naagalee jira kanaatu si ari'eessa nama kana beekee bahu baatan akka baajettu ta'ee yaadni kun ta'ee akkamitti akka galchinu jechuudha gartee kana maaliif laala bikki kana gartee akka itti galchinu sii kanaas ta'eenyi gaya nama kana dubbiin abbaa duubaa maal jedhanii beektaa? Hiyyeetii. Hiyyeetii jedhani. Si dura teenyee badii isaa guutuu kaalama sadiitti muru gartee ati achitti balleessitee jirta boo. Ati Masuulummaa isaa dhibbaa dhibbatti fudhachuu hin dandeessaan. maaliif dhufa yoo Tambattummaa guutuu qabaannaan. dubbiin jaaladhu beekani. Arra nama keenya hawal dhabe nuti yoo walittiin araarsine yoo nuti gartee jidduun finne namni dhufee jidduu fi sheexaana jidduuf ta'a. Bari maleekaan samii buutee dubbii tana fixu dubbii nama jeeseetu manguddumaa fixa. Amma inni yoo Manguddoo fitaa kan fixanii ilaalagamee dhiiga namaa kan jiru. inni amma yoo ifitti amantummaa hin qabaanne yoo isa saniin amanne harka kanneen hin dhufu bara. Naa galchi jechuudhaaf ammaati nama isarraa abdiin qabda. Nama isarraa abdiin qabaanne tokko ka'ee ni dhufa hin dhufu. Mee ati isaan kanaas yaada isaanii irratti ibsan yaadni karaa naan jechaa jiru kun gartee dhalaan beekamee dubbii nama seentu miti arra walumaan jettanii isinis beekamte asumaan qabame dhalaa dhalumaa qaba dhalumaa tiimaas akka mataa keessatti waan itti hin qabdaati isitti waan qabee dhaabbatu jettee Dhaabbaduun jiranis ilmaan kana beektee gaanonni ilmaan dalagoon nama dibdilmaa kan dhiiftee bahuun akka isaan laalitiin jeetumaan gorsu jiranillee akka fayyadu. Isiin lakki ilma isuma hiyyaa kanaa jigarta jeet ilma isuma hiyyallee tumee hin fadhiisu jirti. Ani immoo dhiisimee ilmaan makanaa jecha dhiisimee jirti.